السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبلين كينيا ولسي السكا جنمو تكا تكا كفال توكسنتي والدربا جنمو أكمتي إسن نجرتني مالتين بيخو دنديمه ملتو مينا خنا يوم مجلس جران إسنين أركنا أغرتني amma kunoga asumanii doo kana keessa haasa'u jirra. Mee amma akkamitti wal agarra? Eegal jechuu akkamitti mee mallattoo naa kennitan? Si dhageenyaa eegal jechuu keessa mee akkamittiin beekuu dandeenya? Hin jiru jechuu. Umaa agartee wanni mallattoo kan hin jiru usii jechuu. Usii qaaqiin hin taatu gaaboo. Usii qaaqiin maraataan taane fayyaan qabaa. Maraataan taane gaa fayyaan qabaa. Usee dubbachuun ta'u isin beekuun qabaa jechuudha. Yoo paaltook ta'e tokko tokko agarra. Tokko tokko kanna intarneetii ni cita. Kana gaa dubbachaa baane. Intarneetii ni citu jira. Konnekshinii ni citu jira. Kana jenna. Kana oomee akka beekna. Akka beeknamee. Oofuu ni dandeenya. Qara'uu ni dandeenya. Qara'uu ni dandeenya. Ni dhagayama. Hayyee taate hayyee. Okay. Kalee nama hedduutu waa'ee akka gaarii dhagayamami waa'ee gartee kusuufaa kalee waan jennee lafa keenye qiyaamaa xiqqoo rabbiin Ameerikaa fi Kanadaa kana keessatti garsiisee jenne. Qiyaamaadhaa wanni san. Gariin namaa hogguu ammaa waan takka takka dubbisnee agarruu waa takka illee gaa kunoo aduun dhufteetuma gaa dukkanootee deemtee wanni jijjiiraman jiru. Gariin ammoo waan jechuu jiru gariin ulamaa'iidhaa aduun eega gartee akkanatti daqiiqaa 90 dukkanaan teessee jaan. Tuni yeroo biraa ni beektan Afrikatti kusuufa taate biyya teenya haa ta'u Keenyatti haa ta'u warri Afrikaa dhuftan galgala ta'us hanga xiqqaa tokko gartee nussaa'a takka daqiiqaa 25 ugguu dukkanootee namni rabbi kadhatee dafee wanni san gartee bakkatti nuurritti deebi'ee aduun dhukkubsate sanillee fayyaa harkatti jechuudha. Asitti immoo har'aan tana wooma ajaa'ibaati. Daqiiqaa 90 sa'a takka daqiiqaa 30 ol aduun dhukkubsattee nuurirraa deemee usee teessee jechuudha. Akkanumatti teessee ustee. Kanaaf akkan gawwoomne gariin gartee gaa ilmi hin qabne humaan jiru atakka jeeti yaada. Kuni shuuciidha. Nama shuucii akkana jaa. Nama rabbitti namanne akkana jaa. Kuni xalayaadha rabbiin erge. Imeela nu godhe. Imeela ilmi namaa kanuma koompitara kanaa fi poostaa ulaa duraa guuru waraqaa ulaa duraa guuru kana qofa beekanne. Waraqaalee ulaa duraa guuru kana qofa beekaa jechuudha. Kuni imeela. Imeela gartee arshii dhufe. Imeela booda ni beeyta waan dhufu. Imeela booda waan dhufu ni beeyta. Warningii mootummaan sitti ergiti. Kan beeynelleen Oxfordii dictionary itti ilaallatee aboo nama akka gaariitti afaan gartee kana hiikunu laala. Nama gartee Ingilizii akka gaarii beeku, afaan Oromoo akka gaarii beeku, waraqaan tun waan nu adeemtuuf hin beeku ani. Walleen na darbuuf deemanii, walleen dalagaarraa yoo dhufte ni waswaasa. Mootummaarraa yoo dhufte ni waswaasa. Warning waan jooyootti arke ni waswaasa. Dhiiroo akkamiif naa deeman je'ee qalbiin dhaabbattee lubbuun arrabbaatee sakaraata seenaa jechuudha. Maalumaan taa dhiiroo akkam na godhuuf deeman waswaasa ilmi namaa. Imeela kuni rabbi biraa kan dhufe kakalee kuni jechuudha. Sa'aa daqiiqaa 90 aduun akkasitti turuun san dallansuu ajaa'ibaati.
ذلك يخوف الله به عباده جي رسول ربي درسا فرنجي تكتابا بالتي فندجل ديمتياتي كليبسي في ادو غرتي جيا في ادو في غرتي دتي جدو سيني اكنا تاتي كني طبيعه ده يجتي درسوتا غرتي فرنجي دا ورا كتابا بالتي فندجر اكما درسا مسلمه تمجلس كيسه كتابا بالتي فندي ganda keessa deemtee nama rakkistu akkasumatti gartee darasaan gartee faranjii illee nama rakkiste jechuudha warri kitaaba bilcheeffanne saayinsii kana akka gaariitti bilcheeffanne nama rakkisan waan hin taane sitti haasa'anii jechuudha tokko duusa gaaf tokko kaleen sheekee ayaan beetaan walchiisanitti himee muhaadaraa irratti biyya faranjii kana keessa beetaan namni tokko islaamee jaan darasaa gartee kitaaba bilcheeffanne biratti gartee sheenii islaameessee jaan biraa deeme gurbaa kana shaadaa qabsiise hukmii islaamaatti maajee sheenii guddaan shaadaa qabsiise darasaa keessatti dhiisee biyya faranjii kana keessa biraa deeme jechuudha hoggoo deeme gaama barsiisan akkana namni islaamee gartee absumaa qolallee murachuu qaba absumaa godhachuu qaba rifeensa sifirraa haaduu qaba edaa gurbaan kun ifiifuu warra absumaa hin qabne irraa kun mataan isaa guddummaan kun islaamee rifate gaama abaanuu gartee absumaa hin qabu ay amma foon guddaa kanumaa muraa jennaan eeni murtoo jaanii jechuudha kitaaba bilcheeffannee beekadhuu jarri kun muruu qabdi jaaniin ay aboo akkamittiin muraanii na dhukkuboonni kun jaanii jechuudha doktora bira si geessinee marfee si waraananii maaree waswaasa hunda irra qaraan jechuudha muruu qabda absumaa godhachuu qabda aboo gurbaan kun amma islaamee absumaan ittiin jarjaran ittiin fiigan dura fadiilaa islaamaa barsiisan muruu qabda yookaan islaamummaan ta'een taatu akka riwaaya waan ulamaan garii maal jedhan namni absumaan qabne gartee salaatu akkana fincaan afaanii qabatee salaatuuti maaliif wanni sila fincaara jirtu muramtu san hogguunni fincaanu achi keessa fincaan waan wali qabu jecha akka nama najisa afaanii baadhatee salaatee tijaaniiti gaa warri mazhabaa dubbatan walleen kana dhaga'anii si'a islaamummaan ta'etu hin taatu salaanni kadis hin ta'u islaamummaan kadillee hin taatu jaaniin jechuudha. Ani gaa rakkoo tanaaf hin dhufe islaamummaadha. Ani islaamummaa gartee akkanan seene daawwanni uummanni alaa haasa'u dhugaadhaa jeen jechuudha. Ani islaamummaa keessaa bahee jee. Kanama warri jala kitaaba bilcheeffannee akka nama godhan. Islaamummaa keessaa bahee jee eega gartee qaama kee murra naan jettan niin ba'a jee jechuudha. Baatus murtaddii sijjeesna jaaniin hin baatu. Murtaddiin maali rasuulli akka jedhe man baddala diinahu faqtuluu kajee fi qaamni isaan dalii godhatan kun dachiisami. رسول ما جاء من بدل دينه فاقتلوه جي نما منتيسا جيجيري قتاجي قنامي مو قنامي خيسة توريخ إسلام ما خيسة تائي مال جئي واميك بيخي مستر إسلاما بيخي أسيا مني دعوة يا مني جي سنة جي سمني قرباء ما إسلامي أما بسما سيقول جاني اتخاني لفا باري سني هنقول إسلام ما قد جانا سجيسنا جانا وسما كانت تيسان ملتا كيسا قاقوب تكو والآبني شيني قدان رفيتشو أقول في مالتا نقول جاي قافتون أكنا كنا قربان كنا أبسمان قبو جارسي قدان كوني إسلام ما سينجرا خا أبسمان قول أني صلاة فدا دوبا كم قلوب جمتن فرا مروك أبا يوم مريو انتو إسلام مانسا درسا أكنا مهي أبدا جاي زلالم بعد وجيمي جين وان سلا أبسمان سيقول أنكنا زلالم بعد وجيمي جين جيجو وما ركون كبدو إسلام مان كيف إياك أبا أكسيتي نما كتابا بالشيء فني إسلام ما كسي وري نما ركسو درسا كتابا بالشيء فني يجو فرنجي تناس درس ما كتابا بالشيء فني بيتي نما ركسا يجو خناف ركوم فيدو وانجا مخانا الرأين قلق أبي بيتي دبتو جراني ما جتاني ربين فإذا برق البصر جي وقال جينا ما قياك يا ما ففجعته اجيتنا كام دايركت لانو كانت اللالتو كنترول قولون دن ديسو إجاكي أكانومت اختيار ملي إجيكي أكانا ففجعه بكون دلالتا قابون دن ديسو إجاكي رفاتو قياك يا مرة ناسو قياك يا مرة أبون دن ديسو وخسف القمر جي وقال جيني قرتي باتين جئاتني نوري الراديمي وجمع الشمس والقمر جاء في أدون تكاول انتويني
eega rabbiin uume guyyaa san walit dhufan akka biddeena takkaat tahan fuudheen rabbiin ibidda darbaa jenne jechuudha. يقول الإنسان يومئذ أين المفر ilmi namaa guyyaa qiyaamaa san eeysattiin baqadha ja eeysattiin dheeysaa ja ka nagayaa ja ka duraan nagaya qabu ka tawxiida qabu ka takkaa naman hamanne ka takkaa zinaan dalayne ka takkaa farshoon dhuyne ka takkaa ribaan nyaanne ka takkaa haraam hin nyaanne ka takkaa ijaan gartee haraam hin laalle kanaatu يقول الإنسان يومئذ أين المفر ilmi namaa akkana jaa jechuudha. Haga ribaa dalagee waa'ee ribaa dalagu ka farshoo gartee dalaguu fi ka gartee waan adda addaa dalagu waan gaafattuun qabdu jechuudha. Yaqul insaanu yawmaidhin ayna al-mafar kallaa laa wazar bakkummaan itti dheeysan hin jiru. Guyyaa qiyaamaa bakki itti dheeysan hin jiru. Bakki itti dheeysan bakka takka qofaa jira. Bakka dalagaa saaliha keetiin jala dheessu jechuudha. dalagaa gaarii kee tawxiida kee salaata kee hijaaba gartee dubartiin uffattu kana jala dheeysita qofa jechuudha. Bakki biraa bakki itti dheeysan hin jiru. Kanaaf wanni dubbachu jiru warri amma dhuftanii seentan qiyaamaa xiqqoo kalee rabbiin Noorz Ameerikaa keessa agarsiisa keessaa aduun gartee fayyaa dhabuudhaa jenne. Aduun fayyaa dhabdee nuurirraa deemu. Kuni qiyaamaa xiqqaadha. Imeela rabbiin nu godhe. Imeela gartee rabbiin teekistii nutti ergee jechuudha. Laalaa samii kana gubbaa jee jechuudha. Imeela booda kanoo maaltu dhufaadha amma. Jinni inni dhufe dalagaa badduu teeysan dalaga bocalirraa deebitan moo hin deebitanidha takalee. Egaa kullu nafsin dhaa'iqatul mawt eega jee rabbiin lubbuun hundi hadhaa arkuuf teeysi jee hadhaa du'aadhaa. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ويا قيامانا قالت خيسا نقل فمتنجي فمن زحزها عن النار وادخل الجنة نمني ربين رحمة ساتي بالدر عيسفة قيسي جنة يسلك فقد فاز بالكاوجي وما الحياة الدنيا جرون دنيا لا أسكبي أتشكبي الدساب التجاري سابيان التجاري أرسي التجاري جم الجاري وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ميشا المنا ما اتنشا ودمي اتنقرتي دقا ومالنتاني ميكا خامها وين ساقرتي بيايستي دولا أبلو خنو أتي سبي ما ساتي نورز وأمريكا ساتي كندا كيس جرتا مو أتي أمريكا كيسن جرتو هريان تيخنو أكنا من جاران سابيانتي هريان جاجسابا كيس فوقي جاراني ساتي مال دلقو جرت وراكنا يوتا كوندا جنيسين warra warri isaanii achi asitti gartee nama cinqan tokko warra dubbiin biyya tanaan galleef achi ta'anii dubbiin biyya tanaan galleef warra asiituuf hin galle jechuudha. Warra walmaartii dhibba qabuuf hin galle warra keenya ka gartee biyya jiru ka baadiyaa jiruumi warra as jiruuf hin galle jechuudha. Seefway dhibba qaba superstore dhibba qaba numa fiiga isaaf hin galle jechuudha. Ka halaala ta'u Afrikaa irraa akkas dubbiin asii akkamitti isaa galti eessa galtiif akhi ساعتي نورز أمريكا جرتو ساعتي مينيسوتا جرتو ساعتي قرتي استتا كنا غيسن جرتو هريان تواميقا دليتي فوقي سابيان الجاراني مخينا بتاني ورساني قبنيساني ونمو إني حلال خانتها إيه قجرة إن كم نسالو إبرخان على منسا قوتي جرتي حرامكم متى ديمي دلقي لقي ربا متان سيني فرشو متان سيني دلقا ربين جبو لقي متان سيني وان ننقوني لكن ورياتي أكتنك أبالي من نساني ججو إيه اسمه جرى قربان كن نقول نجي أبو فرا ديبي بيجي تقول إيه جلقا ولا ألتي إيه جلقا بيني مال قوت بيجي على كيسا ديم قليت أتي أفريقيا جرتاوي واتك كنقول ورا كيسا ريبي أكنت جارتين ستنا قوتي 4x4 قلتي خنو أبلو خنا إيسا ربين قلتي نتي خنا نتي هدي إيسا خنا وجي ربين نقد دافئا خنا إيسا ربين خنا نقد دافئا قلتي ديمي إن كما هاي قولهم بين خدلقا بين غنا إنمو واحد ويقتش الجرا بيجتنا غيست دلقا حلالي في حرام الدباس الجرا دلقان هركي سافيا قبا ميلي سافيا قبا إجاني أركا درايف قول واميكا جرا أمو إذا قلنا قول الجرا آخرا سايا قول جرا القبري سايا قول جرا إسي متاسي أكنا قول التانا إيه قول جران إلمان سايا قول جرا ماني دلقا ولا لكي بيجا دلقا غيس جرا قربانكم بيجا دلقا غيس جرا دلقا ولا لكي واني سدي بي آخرات دي بي حلالي في حرامي دبين
سيها قالوا دلقا ولا ليتيمي دلقا دي قرة وني تاوف دلقا خنا قرتي جمعة سلاتي دلقا انتم جمعة سلاتي جمعة أركترة ثلاثة سارة أركت جرا ilmaan isaa irraa qaraasifachuu jira kana achi maali duniyaan kami duniyaan kana achi jechu maal haa godhu eegaa hiriyaan kee akkana godhan jee jaanii gartee gurbaa kan nama rakkisuun hin barbaachisu akka reefu siin jee abbootii biyyaa warra neetiivaafuu dubbiin biyya tanaan galleef warra taa'ee Itoophiyaa irraa asitti gartee nama rakkisu dhiisi warra biyyaa warra Walmartii dhibba qabuufuun galle jechuudha silaa galtee fi mukaayitaa irra bee dhusnoo kanarra dhukkeen ka'u jechuudha dhukkeen ta'u hafuuree fukkutee waan hin ta'u taa'ee nyaata wayi taa'ee nyaata nuurraa har'a qaba ummata sanarra jechuudha kanaaf dubbiin biyya tanaa dheertuudha wanni irraa dubbachuu jirru qiyaamaa xiqqoo North America keessatti argamte akkasumas na obsa second is coming out kanatti akkasii zulhijjaa khurnamta keessa jirra wanni marra dubbachuu jirru immoo akkuma dhageessan kanatti waa'ee aduu gartee qiyaamaa xiqqoo argamte sanii alaa kulli haal dubbii tanaa qaarree bira dabruudhaaf namnilleen hedduu dubbatee anaa hafeef hin dubbatan jaan yoo waa hafe malee yoo waa hafe dubbatan malee anaaf hafeef hin dubbatanii warningin ga dhufe rabbi biraayii kalee kana booda maaltu dhufa Allahu a'lam amma gariin nama ajallisaa gaheta aduu kalee san booda ajalli gahee jira jechuudha yoo inni aduu kalee arkeen gorfamin badii wajji yoo waliin ka du'ute tana khasaaraan guddoon jechuudha imeellee ergamee eega amma nabi Muhammad jiraatee malaa'ikaan samiidhaan dhufu kana booda rabbiin gabroottan isaa maaliin gorsa akka gama isaa deebi'an maaliin godha aayaat min aayaatillah waan akka aduu kanaa waan akka ji'aa qilleensa guddaa fiduu rooba fiduu kun maaliif dhufe akka ilmi namaa ghaflaa fi khal'oo jiituu inni hagoo ifin maree deemuun kana khal'oo jiituu North America kana keessa ifin maree deemuun kana akka ifirraa kaasu jechuudha kanaaf dhufe wanni kun malee waan biraatiif himi imeelli dhufe jechuudha imeelli waa poostaa bulaa duraa guuraa oolan kanaami kan jabaa dhufe imeela diimaa rabbiin aduu diimeessee nu garsiisee jechuudha akka isiin gubattu akka isiin dhukkubsu godhee gabrootan isaa akka gama rabbii deebi'an godhe jechuudha kanan irraanfatinaa duba kurnan zulhijjaa kana keessatti waan daleenu keessa توبة الرجل داغا توبان كينيا ربي مالجا نبي عبادي ميا محمد ارجما قويتا اتهمي امتخنا نبي اتهمي عبادي قبروتنك يا خنا عبادي جلال قبروتنك يا جي ربين اتهمي أني أنا الغفور الرحيم أني أرى رما أبا رحمتها تجي ربين أقرانا ما لافو قرا لافو داني أمتك أنا التيمي أمتك يا خنا نبي عبادي قبروتنك يا خنا التيمي جلال عبادي جين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا نبي عبادي قبروتنك يا خنا نجال خنا التيمي أني أنجي أنا الغفور الرحيم أني أرى رما أبا رحمتها تجي دلقام في جسر أركمه دلقام في جسر أركمه أني أنا الغفور الرحيم واني في جسر أركمه حديث عيسى أمنتي خائل من تنكن قيسا برسم قيسا يقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله إلا الله حديثا خنا ختبت لاتي يقول لي جيسا حفسيسا
ijoolleen teeysan akka guyyaa qiyaamaadhaa Ciisaan ilma rabbii jakkan jenne ammaan barsiisa. Ammaan ijoollee teeysan hadiisa kana kunoo dhaggeeffadhu siifin himaa. An Cubaadata bin Saamitin ijoolleen nu bira yaastu ijoollee ama shanii qara ijoollee ama afurii. An Cubaadata bin Saamitin radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. رواه البخاري ومسلم. حديث بخاري مسلم خنا لتأمد من دن كانت جولة أبسيس نجر حديث خنا نبيك وأن عيسى عبد الله ورسوله مالف ماس ميديان يرو هند ونقرتي إنها فرسو عيسى المربيتي كارتون أما جولين تيسلال جلتو خنا غيسا إرقاج جرا إرقاج جولين تيسن بيتي قرقودان كن بين الجرا إرقاج برس الجرا بلاش أمني فريق ودي كارتون خنا غجن ديسو جولين عقيدان جولينا لكا كان قدتشو أكا أما دورة دباني جولين جينرتين قدسني قد يستي دبري خير قرتي جمايكا خنا هيرومي دوفا ورا هيل سلاسي قبرو خنا وياك يا مار كفتي سات المان كي خنو خنا دبري خير خنا هيرومي دوفا دين امبرسيز نيتشو ورا جمايكا قدرو قرتي واني جنابا براغدا بادتي جيمو خنا انت جي جلا ديمتي براچا خنا هيرومتي ورا هيل سلاسي قبرو في الجنة وياك يا مارا مالف دين امبرسيز نيتشو وأن عيسى عبد الله ورسوله برسيزني عيسى المربي قبرت ربي ارقما ربي تنبرسيزني خنا قبدين فوفتيس ولكن أتيون ما توحيداتات يؤتي أهل التوحيد أهل السنة والرسولنا رسولا جلب ديمتاتي ربي مالجي إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله ورقرتي الله ربي كين الله جي تتنزل عليهم الملائكة جي هقاها فور الرابو داخل ستي روحي نقول رابو جيمتو ويلكامي ملائكات دفجي عرشي الرا سمي الرا ملائكات دفتي. إن الذين قالوا ربنا الله إن الذين قالوا ربنا الله ربي كين الله والرجي تتنزل عليهم الملائكة ويلكامي قافات أمريكا رفتي قافات أوروبا رفتي قافات يوروبي رفتي خنا ويلكامي ينسدوا في المناماتي مي خنا مو قواتي جماعة آخرة ديتي ويلكامي ملائكة سدوا فايتو المناماتي مي تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. جاللين كيسن نتي المان كيسن اللي نويسن تيسا نويسن تيسا ايجيسن الدنيا رادمتن ألا تخافوا قيامات دمتن جهنم قبري وادكم صداتنا ولا تحزنوا قبين كيسني في المان كيسن خنور زميركا كيسن بيستن هي الدوينة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نويسن برا دابدأتي ملايكان نويسن انجرا غارانتي ربي برا وبي سينجر ربين بروميسا سينجر ربين ملايكان بروميسا سينتجرتي أكا إلمانك دين رسي قد سنيجو يوم واكا انت لا خليل انقد دبنساني انت لا قدو أمتا كدا أفري مؤمت كدا جها أكا مسجد أبان جيسين أكا نور ربين مسجد مراتي خاتي سنتي ويا جمتا نما ولكا تيسي جان بيجونتون منكم من الإيراتين بيتو من الألاتين بيتو تكامري سنسين مسجد يجو وما متينجي قرتي سي وني أقرت متينجو ما قرتي الإرادة لا والكيسة تانسان سيجي خاتي ويا جمتا دي نمت ولكا تيسي يجو أبا أكنا جرا أبا قرتي إلمان حرام الرقود دين إسلام إنا لله أبا قرتي قرآن ربي إلمان رتي حرام قد أبا قرتي سنة رسولة إلمان رتي حرام قد يا الله أبا إلماني في جارتي رتي قرتي إيمان الإيمان بالله ربي تأمنوا حرام الرقود خجو اللين قلبي إنساني مسجد تهيد على يجو دايتي بتنجي سيتي مسجد سينتي يجو سيستر مال تاتي جانين
salaatuun fadhaa jetteen bar as bakka dhiiraati homman Allah jaanii qabanii geessanii jechuudha. Mee laala abbaa kana. Maal jettaan abbaa kanaatiin mee? Abbaa kanaan maal jetta? Sii dhiibaa. Jawaaba inni haa qopheeffatu guyyaa qiyaamaatiif jechuudha. Abbaa qur'aana ilmaan irratti haraam godhee jira. Qur'aana irraa fageessuu jira. Sunnaa rasuulaa irraa fageessuu jira. Bakka diin irraa fageessuu jira. Waan deeminaa bakka san. Lakki ummanni san gartee ummata gaariidhaami. Subhaanallah. Bakka shaggooyyeetti immoo tokkoffaa. Dalaga bacool irratti immoo tokkoffaa. Guyyaa sabtiitii fi guyyaa aladaa kan namni gartee ilmaan isaa gara masjaa geessan inni fuudhee paarkii ol kaa'e jechuudha. Paarkii geessa. Takka bakka shaggooyyee geessa. Takka bakka daansii geessa. Takka moola guddaa keessa oofaa jechuudha. Kan namni quraana achi keessaa qara'u jiru guddaa keessaa. Akkami guddisuuf deemta maal jaa ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam. Maa min raacin yastarciihi illaa. Yaa abbaa dhaggeeffadhu, yaa abbaa ilmaanii dhaggeeffadhu, yaa haadha ilmaanii dhaggeeffadhu. Hadiisa serious dubbiin tuni. Maa min raacin abbuma fedhe haa ta'u jee ka responsibilitiin irra jirtu. Yastarciihi illaa ka rabbiin responsibilii takka irra kaayu jee. يموت يوم يموت قيا ندوسن بدوجه وهو غاش لرعيته كيلمان كان جنيدوجه إلا حرم الله عليه الجنة. رواية مسلم خيس كان جايته رب جنة إسرت حرام قدجه أكما إلمانسا قرآن الحرام الرجل ربي اللي قيا آخرة جنة حرام الرجل إبدا إسا هلالي إبدا ربي إسا هلالي جهنمي إسا هلالي. ما من راع يسترعيه الله أبو ما فرهاتو هو ربي انتي سجي الرخاي يسترعيه الله يموت ندواجه قيادو سن يوم يموت وهو غاش إساء قنيجو إساء المانسا دين الراقني إساء المانسا قرتي أمنتي إسلاما را أنسيجو أنقودي قلبي ثاني أنقودي إيمان دوركودان إسلام ما دوركودان نم محمد جالتشو دوركودان أنا قد قلبي ثاني إنا لله ربي نساء أنسجي ويا كياما جهنم كيست جهنم كيست أنوف تايج يسترعيه الله رسول ربي ملجأ خيركم لأهله بلاج جالان الرجال كيسن بوتما نما آلي ورساتي فاميلي ساتي في جي هذا مناتي في إلمان ساتي في أولوياني فرس كما دوران رتمار جنان دين برسيسو دايج وقاو انتردو في وچو انترابتو مولد ايته سمرا خيسا غرتي پاركي گيسي باربكيو بكفون تچنچه سنكنا خنامي يچو انا فيتو غوري ودي ليس خانا رسولي باربكيو دبچ تنجرو يچو خانا شمبرو نو بيتي شمبرو نورز امريكا غوا مكبنتي دفته ترى مكسيكو خنا تياتي abbanti dhufte jaanii gamas yaa'an jechuun maal dheefa wintara ni beekan waan shimburroon beeytu ilmaan keessatti ni min jechuudha. Wanni rabbiin sirraa barbaadu quu anfusakum wa ahliikum naara ilmaan keessanii fi lubbuu ta'e jahannam duraa najaabe. Khayrukum li ahlihi irra caalaan keessan jee guutamaan namaa namni gaarii rabbi birattis ilma namaa biratti illee kami jennaan nama guyyaa qiyaamaadhaa. مالي نما الدنيا رتي ورثاتي في تلو أولجي تلو أولون ويافتي قرآن قرآن سورة يجو تولي قدانتي ورخيتي في قوتي المانكتي في قوتي مالي جنان خربي برتي ريكورتي قلمي فمي قياك يا ما سيبو قرآن المانكي صلاة برسيسو أكام مريم تنجب النميتيو قدوتنا قيا جمتها دايتي بكتي سنبيني أكني قوتي المانكي كمتي أكرم زنجة يو دين برسيزني يو إسلام برسيزني ilmaan keessi duuba jamaayikaa heerumanii warra Haile Sillaasee gabbaru guduruun isaanii gartee baraagadaa janabaa baadhatan kanaani guyyaa qiyaamaa salfii qabatanii si dhufan jechuudha. Maaliif ilmaan keetiin hin barsiisne? Dhiiraa fi dhalaa wal qixa. Dimokiraasii. Dhiiraa fi dhalaa wal qixa. Dhorkuu hin dandeessu jechuudha. Yoo Qur'aanaan qabde malee, yoo hadiisa rasuulaatiin qabde malee ni beeyta. Waan galee beekuu qabdaa jechuudha. Eessa jirta? Afrika jirta seetaa? Maaliin hin qabu dandeere? Akkamittiin ilmaan kana gorsuu dandeenya? Akkamittiin sunnaa rasuulaa
akka isaan qabatan godha. Akkamitti masjiida wajjin ijoollee tanaaf masjiida akkamitti walittiidha. Akkamitti ijoollee tanaaf ijoollee gartee nagayaa walittiidha jechuudha. Mootummaan Kanadaa fakkeenyaaf nuti ni deeggarraa mootummaa tana nama gartee hamtuun ija hamtuun laaluun feenu maaliif ilmaan irra nu gargaarti. Mootummaa caadila qixxee ilmaan keessan qaraasifadhaa jedhanii ijoollee gargaaran. Akka isii yuunivarsiitii seentu mootummaan Kanadaadhaa gargaarti. Isii gartee jala kana qaraatu, sekondarii qaraatu, elementarii qaraatu ni gargaarti mootummaan. Ha mootummaanuu si gargaartu ati. Ilmaan kee guddifachuun beeytu ati. Yeroo firii ilmaan keessan kaalchara keessan barsiisaa nun jette mootummaan. Yeroo firiidhaa ilmaan keessan kaalchara keessan barsiisa, amantii keessan barsiisa. Ka amma filee makamfaan ka ajaa'ibaatu. Jassan Turudoon kuni maashaallah. Rivizee Ruusiyaa gartee akkamitti qeenuu qeebale. Xala'a albaduudhaan qeebale. Eenyu har'a Suudii qeebale waan akkana. Misra Ijiptii qeebale. Laala. Akkatti nama kabaji jiran jechuudha. Kana duuba namni muslimaa kabajaa kana ifirra wallaalee ilmaan isaa qaraasifachuu wallaalee ummatuma diin kanaa xalaatu godhatee deeman jechuudha. Bakka diin hin dheeysu, bakka maal hin dheeysu, yaaboo nuti kanaaf rakkachichi hin jirru. Ilmaan keenya kanaaf sun ta'in ilmaan isaanii akkam goona nuti asitti dhiisnee biraa deemna ilmaan kun nu duuba akkam ta'an biyya tana keessa jenneeti lubbuun arraba irra nu baate jechuudha. Nuti osoo ilmaan keenya irraa hin ta'in ilmaan keenya irraa gaafatamna jechuudha. Kanaaf rabbiin maal jaa qul yaa cibaadiya alladhiina asrafuu calaa anfusihim wanni fedhe reebdan hadiis dubbanne san keessatti hadiisa Ubaada bin Saamitiin dubbanne san keessatti وأن الجنة حق نمني قرتي جنني حق جي والنار حق إبدلين حق جي أدخله الله الجنة جي ربي جنة إسانك على ما كان من العمل والنفد الرهار كم يتوباجي والنفد يسر الرهار كم ربي جنة سنك ما الرافد عمله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم يا ورقرتي وسو بدي دلقوا وجعل سو دلقوا شري هم دقرتي قباني سوق آرو لبو سابا ليس جرقمي قولي لا تقنطوا من رحمة الله رحمة ربي راقرتي قرام مرتين عنو انجي يا ور الشركينا يا ور زناد لك يا خبر شولوك يا خريبانيات خنمهمتي خقرتي نمغني خفلافل فلقولي خسحري دلقي خوام فدجلقي لا تقنطوا من رحمة الله رحمة ربي راقران ديبي مرتنا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم رب دليتنا قباغاسي إلى دخلت أرارما رب أرارما قرى لا فودا قراسي لا فجي أتتز قراسي لا فيتي أبري غيست اللي قراسي لا في آخرت اللي قراسي لا في أست اللي جرو قاري تجراتي سودان قراسي لا فا قرى رحمة ربي رامورتي نيجي أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه جا رب الله ورى قرتي تابوت بعد تجيب ورى مسكلة بعد تجيمون ورى كفري دا ورى شركي دلقوا ورى جني قبروا ورى دقا قبروا أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه جاء سقم ربي مان دي من يرقون جيتي ربي ياما وخلامي ربي نما قبود أفقرتي حراران قب حاجان لين قب نما أفقرتي نوي واتي جرايتو بكبرات مال جاء ورى قم ربي جيبي فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات دلقوا وجل ثاني همتو ثاني شري ثاني هم ربين قرى خير الجيرة قرآن ما تيجو فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات همتو في شر هند قرى خير الجيرة إيجا إسان توبة جي مالتو هفري آيات تكتي تانا دبنيتي ذو الحجة خرنان كنبودة وهي نسني دامة هم بريتي يسمو حضرات جيفتشو دام فتون غاريني درسي نيقلمو قبجيج درسي جوليلا جولين تمال قرأو قبجي مي صلاة كم صلاة جسنا مي وضوء كم قون أما ما قيا جرا أسكي سني باسيكين خالد أسك باسي وان دكتا كغافة صلاة الرا جولين تيسولي قبدن نيلا الله أكمي ودأتا دوغن غرا ساني سريسنا جولين قوة كان الله في لالتي وهي برتيجو سيدا خي سمال جتا جولين برقدون أما بيتنا تلاتي تغرتي تينيا تامتا كودا شني تاما كودا تربا غافة دا فاتحة بيتي من بيتو فاتحة خانا سيري قراني وان جلبا غيسا جان نبي خاني وان سجا غيسا جان نبي خاني ودوء خانا سيري وداتني وقاواش روم سينان كانا
akkami seenanii bahan miila kamiin seenan miila kamiin bahanii waan kan ni beekanii waan kana isaan barsiisne isaanillee ilmaan isaanii akka barsiisan feenaa jechuuti. Kanaaf zulhijjaa booda ciida booda darsii reegulaar madabanyaa ta'u agartee madabanyaa ta'e tokko reegulaar rasmii ta'e tokko eegalleeti kuyyuu daqiiqaa diidam torbaan irraa guyyaa sadii ta'uu guyyaa lama ta'uu laallee qaraana malee muhaadaraa nama tokko as keessa Edmonton kana jiru natti himtee amashan muhammadja kompiitarra taa'uu turte jechuudha. Waa takka faayidaan taane eega darsii eegaltee booda quraana qaroo eegaltee hadiisa qaroo eegaltee zikrii qaroo eegaltee waa hedduu gartee faayidaa taane itti jechuudha. Muhaadaraan kun waan nama godhu qaraatirra si kaasa malee bakka ilmiidhaan bu'u. Maal wanni nurraa barbaadu wanni nu jijjiiraa maali? Ilmi barachuu اليوم فاتحة معناه بسم الله الرحمن الرحيم جتشو ما جتشو قل أعوذ برب الفلق فلق يشو ما يشو يونس يما أسيجي فلق معناه سام بيني ركو يوسف يا خيست وان تكلي سنين مالي تنيت ميرون دقرتيو محاضر مفقون تاني فايدان انجرتو خنافو فولدرا شيخ يحيى النجرا شيخ أنور اللي النجرا شيخ كمبرا اللي النجراني درسي أكما كمبيوترا سنتي قرتي سنة وان فائدة قب وان فري قب وان أستيل جولن تفيدمتي ويا برول تفيدم ilmaan isaanii itti qaqaraasitu hin jeen sana eegaluu feena malee muhaadaraa guyyuu godhuu hin jiru tana beeka. Keessaafuu zulhijjaa kurnan kana guufinne jechuudha. Kanaafuu ammallee hin irraanfatinaa warra biyya keenyatti gartee egaa ummata guddaatu cabee ala jira waan namni hargeen qoftiin dandeessuumi waan arsiin qoftiin dandeessu kutaan kudha takka irra walii galanii ummata san gargaaran waan hargeen qoftiin gargaartuumi jechuudha. Nama guddaa cabe kana gartee jaarsoo kanatti jechuudha. Obboleeyyan keenya foon keenya waa meeqa hojjettii mannaa mire ummata kana akkamitti gargaaraan kutaa hunda qabdi jechuudha. Waan maqaa kana fuudhe waan maqaa Oromoo ifi fuudhe hunda qabdi jechuudha. Ka biyya keessaatii fi ka biyya alaallee hawaasaa fi caalimaa fi naggaadee fi doktooraa fi hunda laalti jechuudha. Arra kana gubalaa kana firraa dhaamsine ka ammaa booda dhufu rabbi nutti hin fidini barree jechuudha. Akkatti firra eegu wal gargaaru jechuudha. Akka inni irraanfanne warri gartee naannoo san jirtanillee udhiyyaa re'ee takka rabbitti gartee hin qorqotin. Rabbiinuu fayyaa sii kannee mana sii kannee dalagaa sii kannee fayyaa sii godhe ilmoo re'ee takka hin qusatiini achitti ergiitii akka qalamee foon isaallee nyaatamu godhe jechuudha. Kanaaf asirraa wanni dabarsinu warra maqaa Oromoo ifi fuudhe hundi waan kana yaadda'uu qaba. Har'a foon isaanii achitti gartee dhawamu jira. Nama isaanii achitti dhawamu jira. Obboleeyyan isaaniitu gartee achitti dhawamu jira. يا من له دين لو كان له رجال أكاد ينقذ دبنا سنتي فقهاء الإسلام وعلماء الإسلام الجان إن تلتي تكيو قرتي ويست خنتي بوجي أمتي تيسي والرئيس تتوقع فونك أبو دنقرا بعدتي أبليك أبو بعدتي سيفي بعدتي ربي من إذا سنديجي متيو تكتي سنباسي قل شاجا كيلومتري كمال لمان تاني دفني باسن جيجو الران تنا أكنيتي علماء الإسلام أران تنمو نما خينيا أخرارتي أجيفهم لا يفي أسو أغرو أسو أغينيو هما أقولوا دندي ميلا لمنتي إسلاما غراغرما وان نمني جيموني في وان غرتي ربي نما خن العلمي وان شريعة العلمي إن تلتي إسلاما تكيجو بوجيمتي وغرتي استي لمتي وري وستي نياتي نغون كبجار لفاقو كبا لكن قتي برباجيزو خفالي منيدا سن الراباسي من القلفة يجو قتي جرو خفالي أرى لكن فيسبوك رتيني أقرر منين ساني خديقمي ماس ميديا رتي سوشال ميديا رتي أورومو ديقمتي على جيستو لا يحرك ساكنا وانا كانت دابتوك ألما خانا خصوص سنجروك ألما خانا خدابتو كانت أكنا قولين سوسو سنجتو خانا أتي مالتوا في دو أمالي خناف amantii teenya qabannee diin keenya qabannee keessaafuun nuti special warri gartee biyya alaa jirru kuni isiniif namaan wanni ijoollee amma dura hin geenye ibiddi ijoollee manarraa hin qabanne ammaan dura hedduu hangana irra dalagu jirra waa'ee ijoolleedha ibiddi hin qabanne amma dura namuu irra hin buune ibiddi jechuudha ifirratti hin rafin yaa haadha ilmaanii
yaa abbaa ilmaanii irratti hin rafin in kamaan hay godha jettee tokko amma dura isinii hime asuma dhiisee dalagaa bakka biyya biraa dhaqee dalagee guyyaa lamaaf as dhufa isa amma 14 gartee eegale gurbaan ugguu inni amma 10 tokkichaa kana qabanii fi gurbaan ugguu amma 10 jettee balaa san bare timboo balaa san bare jechuudha abbatti utaalee abbaa fi haadhallee tumugee boolisni dhufee rabshaan ka'e musiibaan buutee balaan buutee jechuudha salaati qofa jeen abbaan amat afur booda salaati jeen hangana abbaan akkamte duniyaa jala bade am fariiree firinxiinni itti bu'ee jechuudha inkan makanaan ol qaba jee balaa mana keessaa ifitti ol qabe balaan itti samiiraa itti roobde abbaatu muugee boolisni guurufee ni gaafataniini maal taate jaaniini akkanatti abbaa kiyyaa salaati naan jee abbuma kana kaateenaa itti kaa'u ga'an jechuudha baala gee jaaniin kabajaa fi godhi gurbaa amma 18 eessa jirtee lammaa re'eetii si jirtaa jaaniin gurbaa amma 18 re'eetii si jirtaa lammaati kaamma eessa jirta gaafe laa dhuga baanan boolisonni an silaatee hidhaan naqa gurbaa qaalicha kana jechuudha abbaa gurbaa kana eessa jira ilaarra amma 18 salaati jaani maal ta'e qaalichi ayyaan qabu eessa jira re'eetii si jira egaa eessa jira gaara keessa gammoojjii keessa gaalee gujjira maalee gujjira naamusa godhi gurbaan amma 18 responsibility isaa baadhatee beekaa fadhuun isaa laata fedhuun isaa atiitiin tu tee beeka jaanii jechuudha akka akkan taane wanni nuti amma warri biyyaatiif kun tokkoomi nuti waan jabduu harkaan qaba baarakallahu fiikum kanaaf asirra gabaabbanna insha Allah akkasitti yaada gartee qabdan mela gartee risaalaa international kana akkamitti support goona akkamitti gartee amma sila miidiyaa guddaa qabaannee online irratti ol baanee gartee saatalaat irratti ol baanee ulamaa adda addaatti afeerree biyyaatti fidannee bakka adda addaa irratti fidannee waa hedduu akkatti ilmaan kanaan najaa baanu sila isaanillee karaarra nu kaayan jeetii yamana inshallah warra dhageetti dalagu rabbiin waa godhu hanga walitti deebinu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.